sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Waxabajjii 19 bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbudha. Akkuma barame dursa oduu isin dhageessifna. Oduu kan isin dhageessisu Jaal Noolee Buttaati. Itti aansuun qophii addaa mata duree Dhiigaan Oromoo, Oromummaa, Sabboonummaa, kutaa tokkoffaa jedhuun barruu barreessaarraa kan arganne kutaa tokkoffaa isaa Jaallee Jiituu Gadaa qabattee isinii dhiyaatteetti. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an Irbuu Sabaati. Amma kallattiiwwan gara oduuttan isin dabarsa. Fincilli xumura gabrummaa shaggar lixa magaalaa Amboo fi Gindabarat keessatti qeerroodhaan itti fufee jira. Guyyoota muraasa dura wayyaaneen humna waraanaa Gindabaratii fi Gincirra qubsiistee turte. Qeerroon godina shaggar lixaa sodaa humna waraana wayyaanee bakka hin laanne fincila xumura gabrummaa itti fufuudhaan dhaadannoo dhageessisuun isaanii gabaasameera. Akka maddi qeerroo godina shaggar lixaa addeessutti magaalaa Ambootti daandiinis cufaa turuun qeerroon dhuunfatee walleewwan qabsoo dhageessisuudhaan asiif achi socho'uun dhaadannoo dhageessisaa tureera. Odeessa qeerroo gabaafame waliin Oromiyaan kan Oromooti, abbaan biyyummaa Oromoo haa mirkanaa'u, abbaan biyyaa adda bilisummaa Oromoodha, bilisummaa fi walabummaan deebii qabsoo keenyaati, qabsoon gara wayyaanee malee gara Eertiraa miti, ilmaan Oromoo waraana wayyaanee keessa jirtan hin gowwoominaa, du'aafis of hin wareeginaa, uummata keessaniif dhaabbadhaa, rasaasni duubatti nun deebisu, hidhaan hiikan ta'u, wayyaaneen saamtuudha ofirraa kaasna jechuudhaan dhaadannoo dhageessisaa oolaniiru. Waraanni wayyaanee kun Gindabarat keessatti sodaadhuma kanaan hawaasa nagaa goolaa jira. Namoonni qotiisaan bulaa ta'anis poolisii wayyaaneen butamanii mana hidhaatti ukkaamsamaa jiru. Bakkeen waraqaan qabsoo itti maxxanfamettis isintu maxxanse isin adda bilisummaa Oromoodha jechuunis qotiisaan bulaan hidhamaa jiraachuu odeessi qeerroo miidiyaa irraa gabaase. Godinuma kanatti barattoonni Oromoo mana barumsaa Amboo sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa qormaanni kutaa 12ffaa utuu nuti hin baratin nuuf kennamuuf jiru kun kan keenya adda ta'uun nu miidhuuf kan karoorfamedha jechuun warraaqsa fincila xumura gabrummaa finiinsan. Qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa utuu hin baratin nuuf kennamuuf jiru kun akka guutuu biyyattiitti ji'a jalqabaa baatii adoolessaa kennamuuf kan jiru kan godina keenyaa addatti mana barumsaa Amboo sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa fi manneen barnootaa tokko tokko keessatti guyyaa adda ta'etti kennuuf karoorfachuun kan nu miidhuuf karoorfamee fi nu shororkeessu malee bu'aa tokkoyyuu hin qabu waan ta'eef yookaan qoramnu ta'e haaluma wal fakkaatuun qoramna malee ofumaa itti fakkeessiif guyyaa adda ta'etti qabuun kun bu'aa hin qabu jechuun gaaffii mirgaa dhiyeeffachuun deebii waan dhorkatamaniif warraaqsa keenya daran jabeessuun itti fufuun uummata Oromoo hundaaf furmaata jechuun warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa haala adda ta'een itti fufuun gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi kabajamuu mirgoota dimokiraasii fi mirgoota namoomaaf deebiin nuuf kennamuu qaba. Abbaan irree qawween nu bulchaa jiru aangoo irra haa kaafamu jechuun mormii isaanii jabeessanii mootummaan bakka bu'iinsa uummataa hin qabne abbaa irree wayyaanee akkuma mala isaa loltoota agaazii barattootatti ol seensisuun gaazii summa'aa nama imimaanessu irratti dhukaasuun barattoota hedduu akka malee reebuu fi madeessuun kaan immoo hidhaatti ukkaamsuun gabaafamee jira. Direkteerri mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa kan ta'e namni Ambassee Tulluu jedhamu waraana agaazii barattoota bishqii malee waatoo of harkaa hin qabnetti seensisuun yakka waraana barattootaa irratti raawwachiisaa jira. Namni Ambassee Tulluu jedhamu kun asiin fuuldura bara 2013 yeroo direkteera mana barumsaa Geedoo sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa turettis barattoota Oromoo 30 ol barnoota irraa guutummaatti kan ari'achaa turee fi bara kanallee barattoota Oromoo 8 mana barumsaa Amboo sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa irraa maqaa barattootni kun shororkeessitoota jedhuun dabarsee diinatti kennuun kaan hiisisee kaan barnoota irraa ari'achuun daba daangaa hin qabne barattoota Oromoo fi barsiisota Oromoo irratti dalaguun kan beekamu waan ta'eef uummanni Oromoo sabboontonni Oromoo lukkee diinaa kana irraa of eeggachuu fi bakka argametti gumaa barattoota Oromoo bara dheeraa akka bahattan dhaamsa Oromummaa isiniif dabarfamee jira. Oduu biraan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coomman sulula warshaa sukkaaraa fincaa'aa fi mana barumsaa sulula fincaa'aatti warraaqsa fincila xumura gabrummaa haala adda ta'een oofamee alaabaan adda bilisummaa Oromoo faajjiin qabsoo bilisummaa Oromoo sol qabamee dhaabamuun ibsamee jira. Goototni uummanni Oromoo hojjettoonni warshaa sukkaara fincaa'aa, gootonni barattoonni Oromoo mana barumsaa sulula fincaa'aa sadarkaa tokkoffaa, kutaa tokkoffaa hanga kutaa 8ffaatti jiran warraaqsa fincila xumura gabrummaa finiinsuun alaabaa adda bilisummaa Oromoo mooraa mana barumsichaa keessa dhaabbachuun sa'a 4 oliif faajjiin qabsoo bilisummaa Oromoo alaabaan adda bilisummaa Oromoo dhaabbatee tureera. Sochiin warraaqsaa kun mooraa warshaa sukkaara fincaa'aa keessatti daran jabaachuun dargaggootni jiraattonni Oromoo hojii dhabdoonni naannoo warshaa sukkaara fincaa'aa waliin walitti dhufuun warraaqsa fincila gabrummaa daran finiinsuun gabaafame.
baafame. Sababa guddaan warraaqsa fincila xumura gabrummaa kanaaf adda ta'e mootummaan abbaa irree wayyaanee hojjettoota haaraa warshaa sukkaara fincaa'aaf namoota naannoo Oromiyaa fi Oromoo hin ta'in 40 fidee warshaa sukkaara fincaa'aa keessatti qacaree mindaa guddaan akka tajaajilanii fi basaastummaa fi shira dalagaa jiraatan kan taasifame yoo ta'u, uummanni Oromoo fi dargaggootni Oromoo warshaa sulula fincaa'aatti argamanii fi uummatni jiraattotni naannoo warshaa dargaggootni keenya hedduun barnoota sadarkaa digirii fi dippiloomaan eebbifamanii hojii dhabaa ta'anii utuu jiranii namootni hin barannee fi kashalabboota naannoo biraa irraa fidanii uummata irratti ramaduun hacuuccaa guddaa fi roorroo mootummaan abbaa irreen irratti raawwachaa jirudha jechuun furmaata uummanni keenya qabu warraaqsa keenya gama hundaan jabeessuu mirga abbaa biyyummaa keenya kabachiisuuf warraaqsa fincila xumura gabrummaa itti fufuu qabna jechuun warraaqsa dhoosuun shira diinaa dura dhaabbatan. Mootummaan abbaa irrees akkuma amala isaa humna waraanaa agaazii uummata irratti bobbaasuun uummata goolaa jiraachuun ibsamee jira. Oduu biraatti yoo dabarru mooraa yuunivarsiitii Jimmaatti himanni barattoota irratti banamee ture gama lamaanuu fashalaa'e. Yeroo darbe barattoonni mooraa yuunivarsiitii Jimmaa himata sobaa karaa lamaan akka irratti banamee ture gabaasuun keenya ni yaadatama. Himata kanaan barattoota 9 kan moorichi qabeenyaa balleessitan daawwitii caccabsitan jechuun waan sobaa uumuun barattoota 9 himachuu akkasuma ragaa sobaa irratti qindeessuun badii qarshii 40,000 oliin gama biraan bulchiinsa magaalichaa hiriira seeraan alaa magaalaatti bobbaatanii magaalaas jeequmsaaf qopheessitan jechuun barattoota 4 mooraa kitoo furdisaa yookaan teeknooloojikaal saayinsii fi mooraa guddaarraa himatamaa kan turan yoo ta'u, guyyoota muraasa darban dura warri 9 manni murtii bilisa baasee jira. Warreen bilisa ba'an kanarratti moorichi erga manni murtii bilisa baasee akeekkachiisaan mooraa yuunivarsiitii Jimmaa maqaa isaanii dhoobee jira. Kunis himanni sun himata haqaa akka hin taane manni murtii ilaalee barattoota baase erga jedhee murtii fudhachuu waan ulfaatuuf sodaachisuuf akeekkachiisaan moorichi maqaa isaanii baasee jira. Gama barattoota 4 mooraa guddaarraa akkasuma kitoo yookaan teeknooloojikaal saayinsii irraa barattoota 4 bulchiinsa magaalaa sodaan himatee ragoolii jechuun namootni dhiyeeffate barattoota sana maqaan illee addaan baasuun mooraa isaanii addaan baasuu dadhabuun ragoolii sobdootaa qaaniif hojii isaanii dura saaxiluurra darbee dhugaa barattoota sanaa ifa baasuun manni murtii himata isaanii dhugaa akka hin taane mirkaneeffachuun bilisa baasuun gadi lakkisee jira. Barattoota bilisa bahaniif akkasuma barattoota yuunivarsiitichaan baga gammaddan jenna. Gara bahaa Oromiyaatti yoo deebinu godina Harargee bahaa keessatti liyyuu poolisiin Somaalee uummata Oromoo magaalaa keessaa baasuun manneen dukkaanaa fi manneen mootummaa caccabsuun qabeenyaa miliyoona hedduutti lakkaa'amuu fi lubbuu namoota 4 yeroo balleessan namoota 5 ammoo madoo taasisanii jiru. Kan bakkeetti soora bineensaa ta'anis hedduudha jedhameera. Dhumarratti godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee Onaa Sulultaa keessatti ergamtooti wayyaanee OPDO maqaa dalaga Abbaay jedhuun miindaa ji'a tokko akka kennan hojjettoota waajjira qonnaa walitti qabuun yaaliin ololaaf taasisan jalaa fashalaa'e. Mootummaa wayyaanee kufaatiif raafama guddaa keessa jiruu fi dhiigaaf horii uummata Oromoo hin qubne ammas maqaa dalaga Abbayyaa jedhuun hojjettoonni mootummaa miindaa isaanii akka kanfalan ololuuf yaalus nuti hojjettoonni mootummaa miindaan isin nuuf kanfaltan nu jiraachisuu hin dandeenye jireenyi nutti ulfaatee jira kanfaluu hin dandeenyu hin barbaannu kana dura kan kanfalle akkaataa waliigaltee keenyaa nuuf haa deebi'u jechuun ergamaa dhimmicha mariisaa ture afaan qabachiisaniiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabanne kanuma qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii. Dhiigaan Oromoo, Oromummaa, sabboonummaa, kutaa tokkoffaa. Qabsoon Oromoo halkanii fi guyyaa xiinxalatti heddummeessinee bisheessuuf yaallu har'a sadarkaa eenyullee dura dhaabbachuu hin dandeenyetti ce'aa jiraachuu guyyuu argaa jirra. Yaadi uummataa bifa kamiituu qabsoo sabichaa milkeessuu keessatti shoora olaanaa ni qabaata. Dhimma biyyaa kan ilaallatu miti dhimma nama dhuunfaayyuu yaadaa fi qeeqa dhaggeeffachuun dirqama. Karaa walitti agarsiisuu fi wal gorsuu irratti humni ejjennoo jabaa hin qabaatiin eessallee gahuu hin danda'u. Gama kaayyoo qabsoo Oromoo irratti yaadota dhiyaatan hedduu hordofeen jira. Amma beekumsaa fi hubannoo kiyyaa deebii kennuuf kanan yaalee nin qaba. Yeroo hedduu yaada yookaan qeeqa na raajuu fi deebii itti laachuuf illee kan nama rakkisan yennaan argu callisuun filadha. Kanneen keessaa yaadota na ajaa'ibsiisantu jiru. Namni Oromoo ta'e tokko adeemsa qabsoos haa ta'u dhaabbilee siyaasa Oromoo irratti qeeqaaf yaada adda addaa inni kennu kan diinni kennu irraa adda ta'uu dhabuu isaatu na raaja. Yaada qofaa osoo hin taane diina caalaa qabsoo Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo biyyeetti makuuf jechoonni itti gargaaraman nama rifaasisa. Carraa argataniin ammoo diina yennaa qeeqan jechoonni itti gargaaraman hedduu nama qaanfachiisa. Keessa koo na guba. Diinni adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo Oromoof maaliif jibbaa? Jibba isaa kana akkamiin ibsata? Yoo itti milkaa'eef qabsoo Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo lafarraa dhabamsiisuuf maaliif hojjeta?
Wayyaaniin adda bilisummaa Oromoon shoror keessaadha jedhee addunyaa daboo kadhachaa kan jiru waggaa 25 guutuu irratti duulee hidhaa fi ajjeechaan biyyaa yaasuunii fi kan kana fakkaatan hojii gonkumaa biroollee akka waliin hin hojjennetti akka waliin hin jiraannetti kan irratti hojjetu diinni diina waan ta'eefidha. Kan diina kana waliin dhaabbatee yeroo masaa eeggata malee diinummaadha. Akka waliigalaatti diinni qabsoo Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo akka itti dhiyeessachuu barbaadu ifaadha. Maarree ilmaan Oromoo akka diina kanaa taanee qabsoo Oromoo fi adda bilisummaa Oromootti duula yoo jedhan ani kun nagummaa natti hin fakkaatu. Diinni adda bilisummaa Oromoon yoo badee bara baraafan jiraadhaa jedhee akkuma hojjetu adda bilisummaa Oromoon dhaabamuun dantaa keenyaaf nu gargaara jennee kan yaadnu yoo jiraanne kunis nagummaa natti hin fakkaatu. Qabxiin biraa anaaf yeroo hunda gaaffii ta'u namoota waan dabre irraa barachuu hin dandeenyedha. Adda bilisummaa Oromoon erga hundaa'e kaasee hololli bifa kamiituu irratti hin geggeeffamin hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo keessaa ba'anii kan gananii harka laatanis kan achi ba'anii yookaan utaalanii dhaaba adda bilisummaa Oromoo kan kana fakkaatan dhaabanis lakkoofsa hin qaban. Adda bilisummaa Oromoon garuu har'ayyuu ni jira. Hololli holola biraan bakka bu'u malee fincilanii ba'anii deebi'anii araaramuu yookaan waliin hojjenna malee waan argines dhageenyes hin jiru. Hanga har'aatti maarree muuxannoo waggaa 40 irraa kan hin baranne yoon barannaa. Waggaa 40 yaalamee itti milkaa'uu didee akka midhaan gaaddiduu jalatti facaasanii takkumaan ol ba'anii deebi'anii badanii ta'uun kun maaf dhaabbachuu dadhabe. Kana dubbistootaaf dhiisee sababa namoota kanaa mata duree kiyyaa wal simsiseen isaan barsiisuu barbaada. Tarii bakka jiran yoo beekan waan miidhaa geessisurraa dhaabbachuu danda'u laata jedheen mala dha'uufii barbaade. Qeerroon Oromoo biyya keessaa seenaa bara baraa hojjetaa jiran ergaa hedduu jabaa ta'e nuu kudhaamaniiru. Yoo qalbiin jiraateef guyyaan gootota Oromoo hiikaa olaanaa qaba. Eebla 15 gootonni Oromoo boolla tokkotti akka ajjeefaman kan taasise nuti amantiin gandaan gosummaan adda miti. Nuti hunduu Oromoodha jedhanii waan waliin dhaabbataniif seenaa hin dabarre raawwatanii bara baraan dhala Oromoo hundaa keessatti yaadatamaa jiraatan. Kun seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka olaanaa qaba. Qeerroon Oromoo seenaa abbootii isaa kana bifa ilmaan Oromoo boonsuu raawwatanii yookaan irra deebi'anii mirkaneessanii jiran. Finfinnee diinaaf dabarsinee hin laannu jedhanii amantiin gandaan gosummaa adda osoo hin ba'iin golee Oromiyaa hundaa keessatti wareegama ulfaataa baasaa jiran. Ijoolleen kun jaallannus jibbinus tokkummaan humna jennee bara baraan dhaadannoo taasisan bira darbanii humna tokkummaa Oromoo addunyaa irratti mirkaneessanii jiru. Bakka jiran wallaaluun hedduu nama miidha. Tokkummaan humna jennee yeroon itti wal kadhannu darbeera. Humna tokkummaa diinatti agarsiisaa jirra. Cabsituun bakkuma ishee haa teessuutii biyya keessaa fi alatti qindoofnee waan barbaannu mirkaneeffachaa jirra. Sammuu waan kanaa hubachuu dadhabeetu yookaan wallaalutu yeroo hundaa ceephuuf hiriira. Namni maatiisaaf galata hin beekne uummata Oromoof galata ni qabaata jettanii yaadina. Qeerroon sadarkaa maalirra jiraatee wareegama akka kaffalaa jiruu fi warri nama busheessuu barbaadan sadarkaa maalirra akka jiran mee mata duree kiyyaan adda babaaseen isiniif dubbisaa qalbifadhaa. Tokko dhiigaan Oromoo ta'uu. Dhalli Oromoo addunyaa kanarra jiraatu dhiigaan Oromoo ta'uusaa kan harkaa fudhachuu danda'u hin jiru yoo abbaan ofirraa mulqe malee. Aadaa, seeraa fi heera Oromoo keessattis mirga Oromoo ta'uu eenyullee namarraa mulquu hin danda'u yoo rakkoo qabaate hawaasa keessaa moggeessu malee. Abbaan garuu ofirraa kaasuu danda'a. Oppidiyoon dhiigaan Oromoo ta'an maqaaf Oromoo jedhamu. Bitamtummaan, ergamtummaan, diina jala kaachuun uummata ofii ganuun kan kana fakkaatan dhiiguma keessaa dhalatanii keessatti kan waliin guddatu miti. Qalbiitu waanuma rakkasaa akkasiif mo'amee of kenna. Namoonni kun irra jireessi qalbii keessaa rakkoo qabu. Diinnis namoota akkasii filatee fudhata. Dhiigaan Oromoo ta'ee xiqqoo oppidiyoo yookaan nafxanyaa jala kan gore irra wayya kan jedhamu kanuma callisee jiraatu. Isaa fi yerooma keessa jirruu fi bakka keessa jirutu addunyaa isaati. Callisuu isaaniitiin warra ergamtoota irraa wayyoodha. Amantiin qabeenyaan biyya keessa kan jiraatan irraa waan isaan barbaadan humna biraa irraa eeguu irraa kan kana fakkaatan waa hundaa baqatanii warra jiraatan. Afaan Oromoo ni beekan, afaan biraas ni beekan. Afaan isaanii afaan biraan dhiibamuun ittiin dhaga'amu. Dhiigatu Oromoo ta'e malee aadaan isaanii, jireenyi isaanii kan kana fakkaatan halagaa waliin kan badedha. Kan Oromoo dinqisiifachuu fi kan ofiitti warra yeella'anidha. Bakkumatti dhihee fakkaatan.
Gaddaa fi gammachuun uummata isaanii waan tokko miti. Jarra akkasii osoo jiranii lammiin biyya biraa ta'ee Oromoo kan jaallatuu fi Oromoof kan hojjetu yennaa arginu edaa dhiigaan Oromoo ta'uun qofti ga'aa miti. Warra nama jechisiisan warra lakkoofsa tokkoffaarra jiranidha. Oromoon akkasii jaarraa 21 kana keessa jiraachuun isaanii hedduu nama raaja. Waggaa 150 boodallee dammaquu dhabuun isaanii raajiidha. Lama Oromummaan isa dhiiga qofaan Oromoo ta'anirraa adda. Oromummaan dhiiga irraa dabree Oromoo ta'uu mirkaneeffachuuf waan Oromoon fakkaatu beekaniitti buluu fi jiraachuu gaafata. Siyaasa ni hubatan, waan lammii ofii yaadu qaban, aadaa, seenaa, afaan, saba isaanii ni jaallatan. Yeroo tokko tokko aariin ka'anii dubbatan, yeroo kaan ammoo keessa ofiitti gubachuu malee of keessaa baasuu hin barbaadan. Dhimma uummata isaaniif ni quuqaman, garuu waan quuqama san sirreessuuf yookaan bakka itti deebisuuf murannoo hin qaban. Oromoon eenyu gadi ta'uu hin barbaadan. Oromummaa kan mirkaneessu afaan, aadaa, seenaa, duudhaa, safuu fi kan kana fakkaatu beekuu fi itti jiraachuu yaaluudha. Waan Oromoon uumama isaa qabu garuu diinaan sarbamee deebisan itti jiraachuu yaaluudha. Addunyaan hundi waan ittiin of ibsatu akkuma qabdu Oromoonis waan ittiin of ibsu qaba jedhanii falmachuudha, mirkaneessuudha. Gama kanaan Oromummaan jiraatee Oromummaa kabachiisuuf sochii taasifamu keessatti hirmaachuu fi dhiisuu keessatti kan kufan ni jiru. Oromummaa guuttachuu qofti waan nu takaalee jiru keessaa ba'uuf nu hin gargaaru. Oromummaa guuttatanii wareegama kan sodaatan, Oromummaa guuttatanii sabboonummaa horatanii diinatti dubbachuu kan dadhaban hedduutu jira. Oromummaan dhiigaan Oromoo ta'uu irra taree Oromoo ta'uu kan jedhuuf deebii laachuuf kan tattaafatu ta'uu of keessaa qaba. Sabboonummaan Oromummaan jiraachuun duuba kan nama keessatti uumamudha. Sabboonummaan isa amma namoota hedduun ittiin of ibsatan kana miti. Dhiigaan Oromoo ta'anii Oromummaa qabatanii jennaan sabboonaa nama jechisiisa jedhanii kan of mooksuu barbaadan hedduudha. Sabboonummaan kanaan ibsamtu. Sabboonummaa jechuun rasaasa diina dhahuuf qophaa'e jechuudha. Sabboonummaan wareegama barbaachisu baasuuf of qopheessuudha. Sabboonummaan isa hin dammaqne dura ka'ee saba isaaf dhaabbachuuf haamilee fi dirqama guutuu kan qabudha. Sabboonummaan Oromummaa ofiin boonuudha. Oromummaarra diina ittisuuf dhaabbachuudha. Kan ittiin of dhaadeessan miti. Wareegama bifa kamiituu kaffaluuf of qopheessuudha. Namni sadarkaan sabummaa isaa sabboonummaarra ga'ee waa'ee saba sanaa, waa'ee siyaasaa itti himanuu hin jiru. Ofiin of beeka. Maal akka barbaachisuu fi irraa eegamu ni beeka. Kanaaf sabboonummaatti osoo hin ceene wareegamatti of laachuuf yoo jarjaran qabsoo keessaa dheessuu fi deebi'anii diinaa fi afarsituu ta'utti gadi deebi'an. Sabboonummaa jechuun waan Oromoo dubbisanii waltajjii dhiphisuun of ibsu miti. Sabboonummaan amalaa fi adeemsa mataasaa qaba. Sabboonummaan waan nu keessa jiruun ibsama osoo hin taane waan nuti hojjennuun waan nuti uummata keenyaaf kaffaluuf qophoofneen madaalama. Uffata aadaa uffachuun, afaan akka dansaatti dubbachuun kan kana fakkaatan Oromummaa ni mirkaneessan. Sabboonummaa garuu mirkaneessuu hin danda'an. Sabboonummaan uffata aadaa uffachuu, afaaniif aadaa ofiin jiraachuu, qabeenya ofii jiraachuu fi qabaachuu ibsuu qofaa osoo hin taane tiksuu, waardiyyaa ta'uu, lubbuullee kennuutti hidhata. Waan ittiin boonan jiraachisuu, lubbuutti horuufaa hammata. Afur wareegama. Sabboonummaa duuba yookaan booda kan jiru wareegama kabaja saba ofiif baasantu jira. Wareegama jechuun bifa hedduu qabaachuu danda'a. Inni kun irra jireessa lubbuu isaanii dabarsanii kennuu irratti xiyyeeffata. Wareegama qabeenyaa, yeroo, maallaqaa, humnaa fi kan kana fakkaatan hundinuu qabsoo tokko keessatti kanneen barbaachisanidha. Kun hundi sabboonummaarra darbanii raawwataman. Wareegamuun of kennu jechuudha. Saba ofiif kabaja olaanaa qabaachuudha. Ofirra nama jaallachuu, dabarsanii of kennuu fi kan kana fakkaatan of keessaa qaba. Wareegamni jireenya qananii keessaa fi wareegamni rakkoo keessaa tokko miti. Kabajaan isaan qaban illee garaagari. Akka waliigalaatti sabboonummaa yeroo hunda haamilee namaaf ta'ee haga walabummaa biyyaatti waan danda'anii qabsoo saba ofii waliin dhaabbachuuf murachuudha.
walabummaa Oromoo. Qabxiilee hafan kanaa kutaa lamaffaa keessatti itti deebi'a. Kana malees ani eessa keessatti ramadama jedhaaf gaafadhaatii sadarkaa irra jirtan irraa ol butachuun walabummaatti dhiyaachuu ta'uu hubadhaatii gama hundaan of qopheessa. Ani warra qabsoo busheesse ramadeen isinitti deebi'a. Achi keessaa akka ba'anis abdiin qaba. Horaa bulaa. Biyya marratti dhalanne galtuuf jiraachuu dadhabne kaan ishee baasuuf buqqifne sichi simteen nu sarbamne jennee nus kaane hidhanne qeerraa laltee tokko taate bakka hundumaatti bobbaate sichi nuti hin deebinu duuba waltaane mee maaltu nu dhaaba haaguma kaayyoon galma geenyu fincilleet lollaa gad hin teenyu. Kanaaf tokkummaan halalluun nu waltaane gaafas waa hundaan mirgoomne bilisomne. Lolibboo maalitti teessaa diinagdee heegeessi dhaalee dhayitii baasii of keessaa. Diinagdee heegeenya dhaalee dhoomeetu baafna of keessaa. Biyya marratti dhalanne galtuuf jiraachuu dadhabne kaan ishee baasuuf buqqifne sichi simteen nu sarbamne jennee nus kaane hidhanne qeerraa laltee tokko taate bakka hundumaatti bobbaate sichi nuti hin deebinu duuba waltaane mee maaltu nu dhaaba haaguma kaayyoon galma geenyu fincilleet lollaa gad hin teenyu. Kan garabina firgamtu dhabam sirne kanaaf tokkummaan halallu nu waltaane gaafas waa hundaan mirgoomne bilisomne. Lollipop
Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolamna. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jecha sagantaa birootiin hanga wal arginutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.